Qopheessitanii warri jalqaba irratti immoo warri sagantaa kana qopheessitan baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Sagantaan kun yaa'u kaayyoo qaba. Kaayyoo qophaa'eef qaba. Sagantaa namoota hojjetan jajjabeessu haan ammoo hakaasuu fi miira namatti ooluuti waan ta'eef hojii bara kana hojjetaa turan keessatti namoonni hojjetaman asitti jajjabeeffamuun hamilee itti godhuun waan gaariidha. Waan hojii keenyallee gama fuulduraatti milkeessu waan ta'eef uummata keenya haqa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef sagantaa kanarratti immoo warri mana murtii keenya akkaataa kanaan hojiin kun amma kaka'umsa isin hojiif qabdan kaka'umsa haqa mirkaneessuu keessatti hojjetaa kakaastanii deemtan agarsiisa waan ta'eef hojii bal'aa hojjettanii fuulduras hojii guddaa hojjettan hojii akka milkeessitan abdii guddaa isinirraa qabna waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa bifa kanaan cimtanii yoo deemtan waan guddaa hojjechuu dandeessanii isin gaachuu galatoomaa.